ni dubbate keessa jechuudha. Mee Waaqayyo eessa jira? Waaqayyo fakkaattii qaba jenneetiin ilaallu. Macaafa keessatti Waaqayyo fakkaattii hin qabu. Fakkaattii Waaqayyootiin uumamee jedhee kan dubbataatiin ture. Seera boqonnaa 9:14 irratti yoo kana achi ani amma dha'icha koo hunda sitti qondaaltota keetii fi saba keetti nan erga. Kunis akka ati akka Waaqni akka koo lafa hundarra hin jirre beektuufi jedha. Waaqni akka koo akka hin jirre. Amma samu maal jedha asitti Ermiyaas boqonnaa 10:6 yaa Waaqayyo kan akka keetii tokkoyyuu hin jiru. Ati guddaadha. Maqaan kee humna guddaa qabaa jedha. Waaqayyoon kan fakkaatu tokkollee hin jiru. A'uudhu billah. Ammas Isaayyaas boqonnaa 40:18 yoos Waaqa eenyutti fakkeessitu fakkii kam wajjin isa wal bira qabduu jedha. Rabbiin namni fakkaatu hin jiru yaa jara keenya. Ermiyaas boqonnaa 10:10 Waaqayyo garuu Waaqa dhugaati. Inni Waaqa jiraataa mootii barabaraati. Yeroo inni dheekkamutti laftiin hollattii jedha. Yesuus Kiristoos ammoo ajjeesaniitu lafti homaan dubbanne. Ilma isaa tokkicha akka hoolaatti kennanii nuun jedhan jirri. A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim. Anbaaqoom raajichaa boqonnaa 1:12 irratti yaa Waaqayyo ati bara baraa jalqabdee jirta miti. Yaa Waaqa koo yaa qulqulluu koo ati gonkumaa hin duutuu jedha. Ati gonkumaa hin duutu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin du'u. Rabbiin hin du'u. Faarfannaa 121 dhuguma inni Israa'el eegu hin mugu rafuusii jedha. Okay. Ammas dabalataan Ermiyaas boqonnaa 49 irratti 19 ani akkuma leencaa bosona Yordaanus ba'ee gara lafa dheedaa gabbataa dhufu tokko dafee Edoomin biyya isheetii nan ari'a. Filatamaan ani waan kanaaf muudu eenyu? Kan akka koo eenyu jedha. Eenyutus nan morkuu danda'a. Tiksee akkamitti fuula koo dura dhaabbachuu danda'a jedha. Kan akka koo eenyu jedhee Rabbiin dubbate eenyulleen kan Rabbiin fakkaatu hin jiru jechuudha. Ermiyaas boqonnaa 32:27 ani Waaqayyo Waaqa nama hundaati. Wanni ani hin dandeenye tokko illee hin jiru jedha. Yesuus Kiristoos ammoo ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee dubbataa jechuudha. Faarfannaa 22:8 akkas jedha. Inni Waaqayyo amanata. Inni Waaqayyoon amanata. Mee Waaqayyo isa haa oolchu kaa. Inni waan isatti gammaduuf isa haa oolchu. Ati garuu gadaamessa keessaa na baaftee harma haadha kootii irratti situ nagaas na eege jedheetiin dubbataa jechuudha. Kana maleellee ka duuba baay'eetu dubbatama. Macaafa keessatti Waaqayyo fakkaattii takka illee hin qabu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jechuudha. Dabalataan macaafa keessatti faarfannaa 68 eessa jira kan jedhu Waaqayyo gubbaa jira takkaa gabbu'eetiin nama hin ta'u yaa jara keenya. Takkaa Rabbiin gabbu'ee nama hin ta'u. Faarfannaa 68 lakkoofsa 8 irratti fuula Waaqa Siinaa duratti fuula Waaqa Israa'el duratti lafti ni raafamte samiiwwan bokkaa roobsan jedha. Fuula Waaqaa. Erga sanitti bufee maal jedha faarfannaa 33 irratti ammoo Waaqayyo samii irraa gadi ilaala. Eessa jira Waaqayyo? Samii irraa gadi ilaala. Inni teessoo irra taa'ee warra lafarra jiraatan hunda gadi ilaalaa jedha. Teessoo irra taa'ee Rabbiin asii ol jira jedheetiin dubbataa jechuudha. Faarfannaa boqonnaa Faarfannaa 3 lakkoofsa 19 irratti Waaqayyo teessoo isaa samii keessa dhaabbateera. Mootummaan isaas waa hunda bulchaa jedha. Argu jirtanii miti isaa? Samii irra dhaabbateera teessoo isaa jedheetiin dubbata. Faarfannaa 3 dubbifnee jira. Faarfannaa 13 lakkoofsa 4 irraa Waaqayyo saba hundaa ol jira. Hundumaa ol jira. Ulfinni isaa samiiwwanii ol. Kan akka Waaqayyo Waaqa keenyaa isa gubboo teessoo isaarra taa'u sanaa eenyu? Namni Rabbiin fakkaatu eenyu? Eenyulleen hin jiru. Namni Rabbiin fakkaatu jedhee dubbataa jechuudha. Dabalataan ammas ammoo akkana jedhee dubbata mootota tokkoffaa boqonnaa 8 irratti jechuudha. Yaa Waaqayyo Waaqa Israa'el jedhee eegasanii lakkoofsa 27 irratti garuu dhugumaan Waaqni lafa irra ni jiraata. Lafa irra hin jiraatu Rabbiin. Samiiwwan samii oliiyyuu si baachuu hin danda'an. Yoos manni qulqullummaa kan ani ijaare kun hammam haa xinnaa ture jedha. Samiinuu si baachuu hin dandeessu jedha Rabbiin. Samii oliiyyuu Rabbiin uumamni tokko si baachuu hin danda'u. Lafarra hin jiraata lafarra hin jiraatu jechuudha. Isin galtee lafarra hin jiraatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Lafarra hin jiraatu Rabbiin. Kanaafuu lafarra eegan jiraanne Waaqni gabbu'ee Waaqni guddaan kun gabbu'eetiin nama ta'ee walaaminaamina ta'ee kan jedhamu kun hin sawwarama. Hin taati dubbiin kun hin taatu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokkicha isa malee Waaqni biraadhaa kan jiru. Ximaatos tokkoffaa boqonnaa tokko eegaa mootii barabaraa isa hin duune isa jatti mul'anne Waaqa tokkicha sanaaf barabaraan hamma barabaraatti ulfinnii fi galanni haa ta'u jedha Waaqa tokkicha. Waaqa tokkicha sanaaf. Ammas dabalataani hojii ergamoota boqonnaa 17 Waaqni bara wallaalummaa durii hin ilaalu jedhee ture gubbaarratti maal jedha akkuma beektonni keessan tokko nu ilmaan isaatii jedhan sana nu isa keessa jiraanna isa keessa sochoona eenyummaan keenyallee isa keessatti qabannaati jedhee dubbata. Jalqaba irratti maal jedha Waaqni addunyaa fi waan ishee keessa jiru hunda uume sun gooftaa samiitii fi lafaati. Inni mana qulqullummaa kan harka namaatiin hojjetame keessa hin jiraatu jedha. Waan harki namaa hojjette keessa hin jiraatu jedha. Sinigaltee
Kanaafuu waaqayyo tokkicha samiif dachii uume jechuudha. Ximaatos tokkoffaa boqonnaa jaha lakkoofsa 15 waaqni eebbifamaa fi bulchaan tokkichi mootiin mootota fi gooftaan gooftota yeroo isaatti waan kana ni mul'isa. Kan hin duune isa qofa. Innis ifa namni tokkoyyuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Eenyullee isa hin argine isa arguus hin danda'u jedha. Laa ilaaha illallah. Rabbiin tokkicha yaa jara keenya. Asitti jennaa deemna. Egaa waaqni lafarra jiraachuu hin dandeenye, wanti tokko isa baachuu hin dandeenye, gadaamessi Maariyaam akkamii baate sanillee ibsatti kenname. Eeywa kuni Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa jara keenya Rabbiin mana keessa iyyuu jiraatu erga jedheeti. Gadaamessi ammoo Maariyaam waaqa baate jechuun hin danda'amu. Waaqni tokkichaa jedhama caafa keessatti Ximaatos tokkoffaa boqonnaa 2. Waaqni tokkicha waaqaa fi nama gidduu ammoo giddu galeessa tokkotu jira innis Kiristoos Yesuus isa nama ta'eedha nama. Yesuus Kiristoos ammoo nama malee waaqa tokkicha sanaa miti jechuudha. Roomee boqonnaa tokko irratti maal jedhame? Sirriitti ilaalaa bakka jiran. Roomee boqonnaa tokko irratti dheekkamsi waaqaa waaqa malee jiraachuu fi hammina namoota hundumaa irratti samii irra ni mul'ata. Namoonni kunniin hammina isaaniitiin dhugaa ukkaamsu jedhee erga sani ammoo amalli waaqaa kan hin mul'anne jechuunis humni isaa kan bara baraatii fi waaqummaa isaa uumama addunyaatti jalqabee wantoota uumaman irraa ifatti mul'ataati. Kanaafuu isaan waan qabatan hin qabani jedhe. Isaan yoo waaqa beekanillee akka waaqummaa isaatti ulfina hin kennineef galatas hin galchineef jedhee eegasani ulfina waaqa hin duunes nama du'utti ulfina waaqa hin duunes nama du'utti a'uudhu billah simbiratti horii miilla afurittis akkasumas uumawwan lafarra lo'anitti bakkeessuudhaan geeddaranii jedha. Warri waaqa tolfamoo waaqessan ulfina waaqa hin duune nama du'utti jedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama du'u godhanii lafa kaa'an. Kun waan Rabbi biratti jibbamaadhaati malee ta'u waan sirriidhaati miti. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 6 waaqaa fi abbaa waan hundaa inni waan hundaa ol ta'e kan waa hunda keessatti hojjetuu fi kan waa hunda keessa jiru tokkichaatu jira jedha. Tokkichaatu jira jedhee dubbata. Keeyyata amma ulfina waaqaa namatti fakkeessanii nama du'utti fakkeessan kan jedhu keeyyata amma san irra deebisa. Eeywa ulfina akkana jedha Roomee boqonnaa tokko irratti jira beekadha. Ulfina waaqa hin duunes nama du'utti jedha. Nama du'utti simbiratti horii miilla afuritti akkasumas uumawwan lafarra lo'anitti fakkeessuudhaan geeddaranii jedha. Kanaafuu waaqni akka isaan dhagna walii isaanii salphisanii fi hawwii garaa isaanii hamaadhaan dabarsee xuraa'ummatti isaan kennee jedha. Sagaagalummaa akka isaan dalagaawwan isaan godheef kanaa jedha. Subhaanallah. Hatta Paulus mataan isaatu akka isaan yaadan kanaadhaa miti jechuudha. Dabalataan waan inni dubbate keessa waan tokko qofa irratti deebii kennee erga sanii dhiisa waan inni dubbate keessa jechuudha. Waaqayyo jedhamuu isaadhaa ka jedheetiin dubbate isaa Waaqayyo jedhamee wagguu dubbatame Waaqayyo jedhamuun isaadhaa kuni waaqa nama godha laa. Fakkeenyaaf amma mee asilaalaa macaafa kan macaafa faarfannaa boqonnaa 82 maal jedha Waaqayyo walga'ii waaqaa keessa hin dhaabbataa jedha. Waaqayyo gidduuttis inni firdiin dabarsaa jedha. Waaqayyo walga'ii waaqaa keessa dhaabata waaqayyoolii gidduuttis inni firdiin dabarsa. Ka waaqayyoolii jedhamu kun abbootii firdiitii jechuudha. Dabalataan seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 8 irratti yoo hattuun sun hin argamin garuu abbaan manaa sanaa akka mi'a namaa kaanii tuqee fi akka hin tuqin mirkaneessuuf fuula abbootiif murtii duratti haa dhiyeeffamuu jedha. Anni kun akkana jedhaami. Macaafni isin harkaa qabdan ammoo fuula waaqa duratti haa dhiyeeffamuu jedha. Abbootii firdiitiin waaqa jedhamee yaamamuu turan jechuudha. Abbootiin firdiidha jechuudha. Waaqayyo Museedhaan akkana jedhe ilaa ani Fir'ooniif waaqa si godheera. Waaqa si godheera. Museen illee waaqa ta'uu qaba jechuudha akka kanatti. Waaqa si godheera waan jedhuuf jecha jechuudha. Kanaafuu amma akka isaan jedhan sanitti sirriidhaa miti. Waaqa jedhamuun uumamni waaqa jedhameetiin jira. Osoo silaa kun ka waaqa ganama godhu taate silaa Museetu ta'a. Jechuudhaaf tana agatti masan dubbachuudhaaf ibsa gabaabaa kennee yoo wanna fee jiraate ammoo na yaadachiiftanii inshaallah. Sagalee qabuutu maashaallah bareeda. Yohaannis 5 fakkeenyaaf Museen seeruma keessa deebii keessatti boqonnaa seera lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irratti waan jedhu kana irratti yaasuun ilmi nuun inni ijoollummaa isaarraa eegalee gargaartuu Musee ture. Yaa Musee gooftaa koo jedhee yaamaa ture. Fakkeenyaaf yaasuun ilmi nuun gooftaa koo jedhee Musee yaamaa ture. Eliyaas gooftaa jedhamaa ture. Saaraanis Abrahaamin gooftaa jechaa turte. Amma Yesuusin gooftaa jedhanii yoo yaaman waan ibsuun qabu. Sanbichaa miti fakkeenyaaf kitaaba seera keessa seera mootaa keessatti illee Eliyaasiif sagadamaa ture. Qommaamaa fi ture jechuudha. Sagadamuu jechuun qommaamuudha. Qommaamuu jechuun ammoo kun qommaameef jechuun waaqa nama godhuu hin dandeettu. Asirratti wanni nuti beekuu fakkeenyaaf seera mootaa keessatti dubbisuu dandeenya. Boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Asirra baasaa deema. Macaafa irraa agarsaa deemna. Ijoollee ilaala. Yesuus sagadameef yookaan immoo qommaameef jechuun Yesuus waaqa isa hin gootu. Maaliif jennaan Yesuus malee warri biraa kan sagadameef hedduutu jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf egaa
asirraa bakka hedduu agarsiisaa jira isini kun Yesuusiif sagadamu ka jedhee dubbatusani Yesuusiif sagadamnee fi eenyu siyaaf sagade jedheetiin gasaa sagade akka waaqaatti qabanna jedheen jiru. namni jedheen hin jiru sanuufuu seexaanaan waan jedheen yoo ka amantaa taate waaqa tokkicha qofaaf sagadii jedhee fakkeenyaaf seexaana kan jedhu barraa'ee jira osoo bakka biraatti Yesuusiif sagadamee ta'ee kun ammoo dilii taayyuu malee dilii ta'a fakkeenyaaf Obaadiyaa waan jedheen boqonnaa seera mootota boqonnaa seera boqonnaa tokkoffaadha seera mootota tokkoffaa boqonnaa meeqa seetan macaafa seera Wanna baatanii deebi. Achiin seenitti Ustaaz Arabii Hussein harka wayii jiraate. Laala ani rakkoon qabu isa. Lakkoofsa deemsitee irratti waan jedhu seera mootota tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa deemsitee irratti torba boqonnaa kudha saddeeti. Uumama 33 yoo bana uumama 33 lakkoofsa 3 irraa yoo bantanii ilmaan Yaaqoob alayhi salaam. Uumama yoo bana uumama 33 irraa yoo. Maa jiru Eeliyaas wajjin walitti dhufanii jedha. Obaadiyaan namichi isatti dhufe Eeliyaas ta'uu isaa hubatee lafa ga'ee jedha. Lafa ga'ee qomma'eefi jedha. Lafa ga'ee qomma'eefi jechuun sujuudeefi jechuudha afaan Oromootti. Lafa ga'ee sujuudeefi jedha. Sagadeefi jechuudha. Qomma'uu jechuun sujuuda. Ati dhuguma gooftaa koo Eeliyaas jedhee gaafate jedha. Gooftaa koo jedhee ilaala. Ati dhuguma gooftaa koo asitti sujuudee fi gooftaa koo jedhan akka inni reefuu tibeessa jedhutti yoo taate gooftaa jedhamanii isaaf sagadame jechuun yoo Yesuusin gooftaa koo taate waaqa koo taate asitti ammoo Eeliyaasiif sujuudamee fi gooftaas jedhamee jira jechuudha. Eeliyaas immoo maal jedheen eeyyee ana dhaqiiti. Eeliyaas as jira jedhiiti gooftaa keetitti asitti gooftaa biraa qabaachuudha kan inni agarsiisu. Kanaaf Obaadiyaan deebisee Eeliyaas ani maal si yakkinaan Ahaab ana gabricha kee akka ajjeesuuf harka isaatti dabarsitee na laattadhee keeyyan itti uffee jechuudha. Kanaaf asirratti gooftaa jechuun waan biraati miti haala qaadaa jechuudha malee waan biraati miti jechuudha. Inni immoo gooftaa jedhamee jira Yesuus gooftaa jedhamee jira jedha Yesuus gooftaa qofaa miti namni jechi waaqayyootti kenname kamuu akka macaafaatitti yoo kalaalu taate Yohaannis 5:37 irratti akkana kan jedhu dubbisa fakkeenyaaf warri kiristaanaa asirratti ilaala. Yesuus qofaa miti kan gooftaa jedhame. Gooftaa jechuun Yesuus gooftaa jedhamee yaamamu waan guddaa miti. Fakkeenyaaf inni maal jedhaa kudhan 37 fakkaate kudhan 37 akkana 37 irratti maal jedha egaa ani hojii abbaa kootii akka hojjedhu waan 36 fakkaate maalidha isaa kudhan 36 bar 36 isa kan baantansaa warroonni keeyyanni waaqaa kennameef gooftolii kudhan 36 kudhan 36 kudhan 35 Waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoo talaal kun waaqayyoota Yesuus waaqayyo jedhamellee waan nama dinqisiisu miti fakkeenyaaf asirratti warri waaqayyoota jedhaman hedduudha laa waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoota jedhe waaqayyoota jedhe abbaa fedhee waaqni yoo waaqa jedheen kun wannaa miti jechuudha waan guddaa miti jedha waan macaafni jedhus laal hin diigamu jedha waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoota jedhe. Nabiyyi tokko waaqayyo jedhee yaameyyuu sun nabiyyiin sun waaqa jechuu osoo hin ta'in ergamaadha jechuudha hiikkaansaa jechuudha. Kanuma. Akkasi. Wasammalee illee bakka Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 22 irratti ka wannaan eenyu kana Toomaas waaqayyo koo gooftaa koo jedheen jedhu isaan hin jenne. Macaafni kamiyyuu ka kiristaanaa mallattoo raajii bakka san kaa hundi isaadha jechuudha. Raajeffannaadha. Akkuma namni kun yaa rabbii kiyya naman jedhu fakkeenya Ustaaz Arabaa hojjeteen yaa rabbii kiyya namni jedha. Raajeffannaadha malee Yesuusiin hin jenne isanis. Bakkoota hedduu bakka silaa itti akeekuun barbaachisu sa'aatiin nuti gabaabaa daqiiqatti sa'aatii gabaabaa xiqqoo siidhaa osoo nu dheeresse silaa gaarii ture daqiiqaa 10